Fagoo fiidiyoodha kanneen Hegeree Miidiyaa hordoftan nageenya keenya bakkuma jirtanitti sinaada qabu jechaa Hegeree Miidiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qabnu hanga footoo dursuun Masriin hidha laga Abbaayii fi galaana diimaa Itoophiyaadhaan mormuudhaaf ejjennoo isii ibsitee jirti. Saamicha daangaa lafa Oromiyaa fi kibbaa mootummaa naannoo Somaaliitiin jalqabee hawaasni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa balaaleffachuudhaan yaamicha dabarsan. Kanneen jaaman hanga footoo duutii amma bal'inoo duutti aansina. Hidha laga Abbaayii Itoophiyaan karaa qajeelfama seera addunyaa hin hordofneen hidhaa jirti jettu Masriin bishaan kana Itoophiyaa mormuuf hariiroo dippiloomaasii biyyoota Afrikaa waliin jalqabu beeksiftee jirti. Akka gabaasaalee miidiyaalee biyya Masrii mul'isutti Masriin bishaan laga Abbaayii irratti ejjennoo cimaa qabaachuu ibsite Itoophiyaan waliigaltee fi qajeelfama seera idil addunyaa malee bishaan hidhaa jiraachuu ibsuudhaan gochi Itoophiyaa kana ejjennoo guutuun dura dhaabbachuuf hariiroo dippiloomaasii bifa haarawaan biyyoota Afrikaa waliin jalqabu ministeerri dhimma alaa Masrii Badri Abdulatif Khamisa Kaleessa hooggantoota biyyoota Afrikaa kan Suudaan Kibbaa, Jabuutii, Ugaandaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa waliin bilbilaan marii taasisuu ifoomsee jira. Ministeerri haajaa alaa Masrii kunis marii taasise keessatti Masriin bishaan laga Naayil irratti seera idil addunyaa kan cabsite Itoophiyaa irratti tarkaanfii kan fudhattu ta'uu beeksisee jira. Masriin dhiibbaa dippiloomaasii kana Itoophiyaa irratti kan eegalte onkololeessa bara 2024 keessa irra deddeebi'uudhaan itti fayyadama laga Abbaayii seeraa fi waliigaltee biyyoota yaa laga Naayil ta'een eega hubachiifteen booda. Amma booda tarkaanfiin kan fudhattu ta'uu hubachiiftee jirti. Hariiroon dippiloomaasii Masrii amma eegalte tun yeroo Itoophiyaan hidhicha eebbisuuf turtii baatii tokko hin caalle hafutti hoggaa ta'u bu'aan dippiloomaasii Masrii ammaatiin pirezidaantiin Ugaandaa Museveniin daawwannaa Kaayirootti taasiseen mirga seenaa qofa irratti if daangeessuu mannaa daangaa addunyaa biyyoota bishaan Naayil hunda irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudhaan badhaadhinni hundaaf, ifaan hundaaf, jallisiin hundaaf, bishaan dhugaatii qulqulluu hundaaf akka ta'utti jechuudhaan daawwannaa Masriitti godheen dubbatee jira. Kana malees Masriin hidha haaromsaa Itoophiyaa guddicha irratti haleellaa yoo raawwatte hidhi laga Aswaan hireen ni mudatu kanuma hidha Abbaayyaa ta'uu himeeti jira. Garuu pirezidaantichi haasawaa isaa keessatti Masriin gowwoomsaa fi hannaan odoon taane Itoophiyaa dippiloomaasii dhugaatiin amansiisuu akka qabdu himee ummata Itoophiyaa miliyoona 130 ta'aniif kabajni hammaluu fi bishaan Masriitti yaa'u keessaa 85 kan Itoophiyaa ta'uu ibse bishaan kun yoo hidhames misoomaa fi guddinni biyyattii kan deeggaru ta'uu ibse haasawa isaa keessatti kun yaamicha hojiiti jedhee dubbatee jira. Itti dabaluudhaanis pirezidaantichi fuuldurri biyyoota bishaan laga Abbaayyaa walta'insaan malee waldhabdee irratti kan hundaa'e ta'uu hin qabu jechuudhaan hooggantoonni Masrii bosona keessa naanna'uu dhiisanii minjaala irratti ta'anii hooggantoota Itoophiyaa fi biyyoota Abbaayyaa biroo waliin mari'achuu akka qabanis dhaameefii jira. Haa ta'uuti malee Masriin abbaa biyyummaa hidha guddicha Abbaayyaa Itoophiyaan qabduu fi ejjennoo galaana diimaa mormuu jalqabdeeti jirti. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badri Abdulatif hariiroo dippiloomaasii amma jalqabeen Eertiraas kan dubbisu ta'uu hubachiisee jira. Dhimma kanarratti Ministeerri bishaanii fi enerjii Itoophiyaa waa'ee hidha haaromsaa guddichaa ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Masrii seneetarii Ameerikaa Lindis Giraam waliin marii taasiseen akka waan olaantummaa bishaanii Masrii qoftiin qabdutti himannaa godhe kan nama kakaasu jechuudhaan kuffisee jira. Kana malees gaafa adoolessa 30 bara 2025 barruuleen Egypt Today jedhamurratti mata duree Masriin nageenya bishaanii eeguuf tarkaanfiiwwan seeraa hundaa fudhachuu qabdi jedhu maxxanfame. FM seneetoroota Ameerikaatiin ammoo Masriin nageenya bishaanii eeguuf tarkaanfii seeraa hunda ni fudhatti jechuudhaan seneetoroota Ameerikaatti himuu balaaleffatee jira. Itoophiyaan hidha bishaan Abbaayyaa irratti ejjennoo isii kan hin jijjiiramnee fi aarsaa barbaachisu kafaluuf qophii ta'uu yeroo garaagaraatti hooggantoonni fi qondaaltonni Itoophiyaa himaati jiran. Dhiyeenya saamicha lafa Oromiyaa dantaa siyaasaa isifachuuf mootummaa federaalawaa callisuu fedhate ilaalchise hawaasni Oromoo fi waldaan hawaasa Oromoo biyya alaa jiru balaaleffachuudhaan yaamicha dura dhaabbannaa saamicha daangaa kanaa uummata Oromootii fi mootummaaf dhiyeessaniiti jiru. Guyyaa irraa hagayya 22 manguddoonni Booranaa biyya United Kingdom magaalaa Manchesteritti argaman saamicha lafa daangaa kibba Oromiyaa godina Booranaa magaalaa Muyaalee, kibba Baha Oromiyaa godina Baalee aanaa Gurraa Dhaamolee fi Baha Oromiyaa Harargee lamaan irratti deemaa jiru irratti marii taasisaniin uummata Oromoo fi mootummaaf yaamicha taasisaniiti jiru. Daangaa godina Booranaa mootummaa Somaaleetiin saamamaa jiru kan Booranaa qofa osoo hin taane kan Oromiyaa guutuu ta'uu manni Oromoo hubatee akka dura dhaabbatuu fi ilaalcha siyaasaatii fi kutaa amantaan odoo waliin qonnee mootummaanis iyyannaa uummataa dhimma daangaa lafarratti kaafamaa jiruuf gurra kannee furmaata akka godhu yaamicha dabarsaniiti jiru. Kana malees guyyumarraa waldaan madda walaabuu biyya Masriitti argamu ibsa balaaleffannaa daangaa lafa Oromiyaa gama kibbaa fi baatiin deemaa jiru ilaalchisee labsiin seeraan alaa fi haqa maleessaa mootummaa naannoo Somaalee lafa godina Booranaa Moyaalee
godina Baalee Gurraa Dhaamolee fi Harargee Aanaalee adda addaa fudhachuuf ifumaaf raggaasifachuun humnaa weerara banan kana balaaleffachuun gochi kun gocha dabaa fi kaayyoo siyaasaa qabatee maqaa fi eenyummaa sobaa uumuudhaan uummata Oromoo Gurraa Dhaamolee lafa Kaakilee fi Abaabilee isaanii irraa buqqisuuf karoorfame ta'uu ibsee jira. Mootummaan naannoo Somaalee waggoota 30 hanga 40 jidduutti daangaa Oromiyaa cabsuudhaan weeraraa fi qubannaa seeraan alaatiin hanga magaalaa Haroo Dibbeetti maluudhaan Gurraa Dhaamolee naannoo Somaalee hundeessaa jiraachuu waldaan madda walaabuu kun beeksisee jira. Akka manguddoota daangaa qorachuun ibsametti mootummaan naannoo Somaalee magaalaa Haroo Dibbee daangaa naannoo lamaan irraa kiiloomeetira 150 fagaattu humnaan qabachuun aanaa Gurraa Dhaamolee kan naannoo Oromiyaa godina Baalee ta'ee seeraan gibira mootummaa naannoo Oromiyaatiif kafalaa jiru ifumaaf labsiitti baafatanii raggaasiseen tattaaffii maqaa jijjiiruun shira siyaasaa tataa jiruun imbaasiin Itoophiyaa Keeniyaa Naayiroobii jiru dhimma kana deeggaruun isaa mootummaan federaalawaa kan harka keessaa qabu ta'uu mul'isa jechuudhaan balaaleffatee jira. Haa ta'uuti malee dubbii yannaa saamichaa lafa Oromiyaa uummanni Oromoo keessaa fi alaan itti jiran kanarraa mootummaa naannoo Oromiyaatis ta'ee mootummaan federaalawaa callisuu filatee jira.